Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne daansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadhaa. Laayikii sheer godhuu hin dagatinaa kallattii mangara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Itoophiyaa naannolee garaagaraatti kirkirri lafaa cimaan dhaqqabee jira. Kirkira dhaqqabe kanaan naannoo Affaaritti lubbuun namaa yoo badu akkasumas manneen kuma hedduu lakkaa'aman manca'anii jiru. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti mirgi lammiileen bilisaan socho'u rakkoo hamaa keessa jiraatu Komishiiniin Mirga Namooma Itoophiyaa beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo himannaa mootummaan waraana bilisummaa Oromoo Eertiraan meeshaa waraanaatiin deeggarsa mallaqaatiin akkasumas leenjisuudhaan gargaarti jechuudhaan yeroo garaagaraatti irratti dhiyeessaa tureef deebii kennee jira. Deebii isallee qabannee jirra. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti zooniilee godinaalee fi akkasumas aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru. Cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dhibbana guutuu Oromiyaa keessatti haala jedhamuu danda'uun bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiruun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa irratti raawwatuun injifannoo argadhe inni jedhe qabannee jira. Gama mootummaatti immoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra. Oduu biyya alallee qabna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Itoophiyaa naannolee garaagaraa keessatti balaa kirkira lafaa dhaqqabe lubbuu namaatii fi qabeenya irratti miidhaan dhaqqabuun gabaafamee jira. Naannoo Affaarii fi naannoo Tigraayitti kirkirri lafaa cimaan kan dhaqqabe yoo ta'u naannoo Affaaritti balaa kirkira lafaa dhaqqabe kanaan lubbuun nama tokkoo yoo darbu manneen jireenyaa 43 ol ta'an tajaajilaan ala ta'an jedhamee jira. Balaan kirkira lafaa kun kaleessa galgala naannoo Affaar godina kaabaa aanaa Arahaalletti kan dhaqqabe yoo ta'u balaa kirkira lafaa dhaqqabe kanaan mucaan ganna 12 tokko lubbuu yoo dhabu namoota 6 irratti miidhaan dhaqqabe jedhamee jira. Aanicha keessatti gandoota Buree fi Asgubii jedhamanitti manneen hedduun jijjiguun himamee jira. Manneen 43 fi 456 guutumaan guututti manca'uudhaan namoonni alatti hafuun himamee jira. Haaluma wal fakkaatuun kaleessa galgala sa'aatii wal fakkaatatti naannoo Tigraayittis balaan kirkira lafaa cimaan Reektar iskeelii 5.7 madaale dhaqqabuun himamee jira. Kaleessa galgala jechuun onkololeessa 11/2025 akka sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 1:18 irratti balaan kun kan dhaqqabe yoo ta'u akka qorannoo ji'ooloojii Ameerikaatti immoo kirkirri lafaa kun yeroo lama kan dhaqqabee fi kirkirri lafaa jalqaba Reektar iskeelii 5.2 akkasumas kan lammaffaa Reektar iskeelii 5.6 Maqalee irraa gara kaaba bahaatti kiiloomeetira 56 fagaatee galmaa'uu beeksisee jira. Akkasumas kirkirri lafaa kun naannoo Tigraay, naannoo Affaarii fi naannolee biroollee dabalatee kan dhaqqabe yoo ta'u gadi fageenya kiiloomeetira 10 akka qabu Reuters gabaasee jira. Naannoo Tigraay keessatti kirkirri lafaa yeroo lama dhaqqabe kun daqiiqaa 17 addaan fagaatuudhaan kan uumame jedhamee jira. Oduun itti aanu naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti mirgi lammiileen bilisaan socho'u rakkoo hamaa keessa galu Komishiiniin Mirga Namooma Itoophiyaa beeksisee jira. Naannoleen rakkoon kun keessatti hammaate naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, Beenishaangul Gumuz akka ta'an eeree jira. Gabaasichi qorannoo uwwisa bara kana baatii eebilaa irraa kaasee hanga fulbaanatti godheen rakkoo kana mirkaneeffatuu ifoomsee jira. Komishiiniin Mirga Namooma rakkoo kanaaf sababa kan jedheen Itoophiyaa keessatti taateewwan akka ajjeechaa, butamuu, saamichaa fi daandiin imaltoota ugguramuu fi rakkoo nageenyaatiin cufamuu irraa kan ka'e yoo ta'u taateewwan kunneen jireenya lammiileetii fi akkasumas dinagdee uummata akka laamsha'u taasisee jira jedhee jira. Itti dabaluunis naannolee qorannoo keessatti gaggeesse keessatti mirgi lammiilee bilisaan socho'u rakkoo hamaa keessa galee yookaan immoo balaaf saaxilame jedhee jira. Gochoonni akka namoota ugguruu, daandii cufuu, haleellaa imaltoota irratti raawwatu isaanneen kunneen tarkaanfiiwwan mirga jireenya lammiilee kan sarban ta'uu ibsuudhaan akkasumas hojii hawaasummaa fi dinagdee irratti dhiibbaa guddaa kan geessisan ta'uu fi tajaajilli qaqqabamummaa hawaasummaa balaaf kan saaxilame ta'uu Komishiiniin Mirga Namooma Itoophiyaa beeksisee jira. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo himannaa mootummaan waraanni bilisummaa Oromoo Eertiraa waliin hariiroo qaba. Eertiraatu gargaara jechuudhaan yeroo garaagaraatti irratti kaasaa tureef deebii kennee jira.
Waraanni bilisummaa Oromoo deebii kenneen himannaa kana haalee jira yookaan immoo kufaa taasisee jira. Deebii kenneen nuti Eertiraa waliin hariiroo adda ta'e hin qabnu. Nuti dhaaba erga maqaama kamiitu raawwatu miti. Nuti dhaaba kaayyoo mataa kennaa qabnudha. Nuti dhaaba hirkatuu miti yookaan hirkattummaa barbaadu miti. Akkasumas dhaaba hirkatee jiraatu miti. Akka mootummaan jedhu Eertiraa waliin hariiroo qaban Eertiratu meeshaa waraanaa dhiyeessaaf Eertiratu leenjisa akkasumas Eertiratu mallaqaan gargaara kan jedhu olola maqballeessidha. Soba dhugaa irraa fagaate olola mootummaa bilxiginnaati jechuudhaan deebii kennee jira. Nuti Eertiraa irraa meeshaa waraanaa akkasumas deeggarsi mallaqaa fi leenjiin Eertiraan nuuf kennite hin jiru. Dhugaan jirtu kana jechuudhaan dubbatee jira. Haasaa BBC waliin taasise irratti dhimma buufata Asabiin wal qabatee mootummaan bilxiginnaa Asabiin qabatuun dirqama jedhu irrattis deebii kennee jira. Deebii kenneen Asabiin qabachuun dirqama jechuudhaan biyya dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beekamtii kenneef irratti weerara raawwatuun dogongora ta'a. Dogongora siyaasaa hamaa ta'a. Waraana yookaan weerara raawwatuun waraana biraa dhumaatii biraa affeeruu ta'a jechuudhaan dubbatee jira. Isa kanaaf muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi akkasumas namoonni isa marsanii jiran waraana kanatti galan taanaan dhimma isaaniiti. Uummata Oromoo hin ilaallatu. Weerara kanammoo raawwannaan dogongora siyaasaa irra deebi'uu ta'a. Kanaaf mootummaan bilxiginnaa dogongora siyaasaatii fi seenaa irra deebi'uu irra fuulaa garaanaa argachuu yoo barbaade marii fi karaa nagahaatiin hojjetuun argatuun ni danda'ama. Kan jedhe yoo ta'u dhumarratti akka mootummaan bilxiginnaa jedhu osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo yeroo isa barbaachisee fi yeroo barbaadetti qaama fedhe wajjin qindoomina uumuu ni danda'a jedhee jira. Kun akkuma jirutti ta'e mootummaan Itoophiyaa TPLF fi hidhattoota naannoo Amaaraa Eertiraa wajjin qindoomina uumuudhaan lola irratti banuuf of qopheessaa jira jechuudhaan yeroo garagaratti himataa kan ture yoo ta'u TPLF immoo har'a humna guddaa gama naannoo Amaaraa seensisaa jiraachuun beekamee jira. TPLF guyyaa har'aa loltoota lakkoofsan baay'ee ta'an kan meeshaalee gurguddaa hidhatan konkolaattota hedduun gara naannoo Amaaraa seensisuudhaan naannoo Amaaraa irraan mootummaa bilxiginnaa irratti haleellaa raawwatu sochii jalqabuun ifoomee jira. Humnoonni TPLF kunneenis konkolaattota hedduun gara naannoo Amaaraa yeroo seenanitti miidiyaaleen garagaraa viidiyoodhaan agarsiisanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa godinaalee zoonilee fi akkasumas aanaalee garagaraa keessatti waraana mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru itti fufee jira. Tibbana waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti haala adda ta'een haleellaa raawwataa jiraachuu beeksisee jira. Keessattuu torbee dabre torbee woboo jechuudhaan moggaasuudhaan tarkaanfii bakkoota garagaraatti bifa oopereeshiniitiin fudhataa tureen milkaa'ina guddaa irra dhaqqabuu beeksisee jira. Haaluma kanaan ammas Oromiyaa bakkoota garagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaalee garagaraa keessatti tarkaanfii fudhateen milkaa'ee jedhee jira. Kibba baha Oromiyaa aanaa Jajuu fi aanaa Muneessatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Aanaa Jajuu ganda Hangodachee iddoo addaa magaalaa Walqixxee jedhamutti tarkaanfii gaafa onkololeessa 10/2025 humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 17 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 10 immoo madeessuun akkasumas meeshaalee garagarallee irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Akkasumas achuma kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaa Muneessatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisee loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun onkololeessa 11/2025 aanaa Muneessa ganda guddichaa iddoo addaa Haroo jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa 29 addunyaa kanarraa godaansise 35 immoo madoodhaan adabee 2 immoo booji'ee jira. Meeshaalee hedduus hiikkatee jira. AKM 6 isnaapparaa fi akkasumas meeshaalee biroollee hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa lixa shaggaritti guyyaa kaleessa aanaalee garagaraa keessatti tarkaanfii fudhateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisee jedhee jira. Aanaa Meettaroobii fi aanaa Adaa Bargaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argatu guyyaa kaleessa isin hin geennee turre dabalata qabna.
Lixa Shaggar aanaa Meettaa Roobii magaalaa Gola jedhamutti guyyaa kaleessa barraaqan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 43 addunyaa kanarraa godaansisee 33 maddoodhaan adabee 9 immoo booji'ee meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. AKM 20 rasaasa AKM 765 fi meeshaalee biroollee hiikkatu odeeffannoon dabalataa kan nu ga'e addeessee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo achuma Lixa Shaggar aanaa Adaa Bargaa iddoo addaa Daalota jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatu akkasumas injifannoo irratti argatu guyyaa kaleessaa isiniin geennee turre. Haleellaa irratti raawwateen akka oduu dabalataatitti kan nu ga'e 23 addunyaa kanarraa godaansee 19 madoodhaan adabee loltoota mootummaa 10 booji'ee jira. Meeshaalee waraanaa hedduu kan hiikkate yoo ta'u AKM 12 akkasumas rasaasa isaa hedduu wajjin Snaapara tokko BKM tokko jororoo bireenii fi meeshaalee biroos hedduu hiikkatu odeeffannoon dabalataa kan nu ga'e ibsee jira. Akkasumas achuma giddugala Oromiyaa zoonii giddugalaatti jechuudha Shawaa Bahaa aanaa Booratti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu beeksisee jira. Onkololeessa 9/2025 Shawaa Bahaa aanaa Booraa Ganda Goraa Lamaanii jedhamutti kan argamu kaampii waraana mootummaatti seenuudhaan haleellaa irratti raawwateen kaampicha guutumaan guututti hojiin ala taasisuun miidhaa guddaa loltoota mootummaa irrattis dhaqqabsiisuu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Haleellaa kaampii waraana mootummaa kanarratti raawwateen loltoota hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u meeshaaleen hiikkate AKM 16 olii fi akkasumas meeshaalee biroollee hiikkatu beeksisee jira. Bakkoota lolli itti gaggeeffame kanatti gama mootummaatti odeeffannoo argachuuf yaalle argachuu hin dandeenye ta'ullee gama mootummaatti odeeffannoon jiru mootummaan burjaajii hamaa keessa galuun dhagahamee jira. Sababni isaas lolli naannoo Oromiyaatti deemaa jiru baay'ee cimee hanga funyaan Finfinneetitti fuulla'ee tarkaanfii fudhataa jira. Naannoo Amaarattis lolli gaggeeffamaa jiru to'annaan ala harkaa ta'uun taankiin hundi boojamaa jiraachuun odeeffannoon gara sirraa baatu ibsaa jirti. Gama biraatiin immoo mootummaan ulaa galaanaa jechuudhaan humna guddaa gara daangaa Eertiraatti fe'aa kan jiru yoo ta'u humni hin beekamin maqaa TPLF'n konkolaattota hedduun meeshaalee gurguddaa hidhatuun naannoo Tigraay irraa ka'ee naannoo Amaaraa seenaa jiraachuun himamee jira. Kun immoo hammaataa kan turee fi ammas caalatti kan hammaatu ta'uun mootummaa kan yaaddesse ta'utu himamaa jira. Gara biraatiin immoo humni waraanaa mootummaan bobbaase hedduun harka kennataa jiraachuun beekamee jira. Oduu biyya alaatiin pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp marii waliigaltee gaazatti dhukaasa dhaabuu irratti argamuuf guyyaa boru gara Masrii ni imala jedhamee jira. Akka miidiyaaleen mootummaa Masrii jedhanitti pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp dabalatee hooggantoonni biyyoota 20 ol ta'an waliigaltee dhukaasa dhaabuu akkasumas akkaataa nagaaf tasgabbii baha jiddu galeessatti fiduun danda'amu irratti ni hirmaatu jedhamee jira. Tiraamp marii dhimma gaazaa duratti pireezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Sisii waliin Sharmaak al-Sheek keessatti ni mari'atu jedhamee jira. Mariin waraana gaazaa xumuruu sadarkaa ol'aanaa kun magaalaa riizoortii Galaana Diimaa Sharmaak al-Sheek keessatti kan gaggeeffamu yoo ta'u waraanni gaazaa dhaabbataadhaan akka xumuramuu fi karoora tasgabbii baha jiddu galeessatti itti fufiinsaan fiduu kan akeekedha jedhamee jira. Gara biraatiin immoo jila Kwaatar marii kanarratti argamuuf gara Masrii imale irratti balaa konkolaataa dhaqqabeen namoonni 3 lubbuu dhabanii tokko immoo miidhaan guddaan irratti dhaqqabee jira. Jilli kun kan dursame muummicha ministeeraa Kwaatariin ta'uu mootummaan Kwaatar ibsee jira. Ta'ullee yeroo balaan kun dhaqqabetti muummichi ministeeraa biyyattii eessa akka turan wanti adda bahee hin jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin kan isinii wajji ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu tura.